السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردبتوتا سجنتا هنيا قبين كنيا رانتنا قبي أداتي قبين أدا خنا بيجي من مقالة سناتي قبي سنة كيسموتا هدوك أبنتي أرانتنا إسني دي أتشاجرا سجنتان كنيا تاكجي إيجلا أكمل كمو أدا أورمو هيست أورمو نقاول دفو أي بافي خدادان إيجلا أي بمنقطوراتين إيجلا سجنتا بلنا إسني بنو تنيا hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya amma gama manguddoota keenyattiin isin kuchiisa abbaa gadaa oromoodhaati duroodhaa kan irraa eegallu inni du'aayidhaan nu eegalaa isaa wajjin turtii gaarii eega goone booda walitti deebina akkasuma qabadha akkasuma Bismillahirrahmanirrahim. Jabana jabun janna. Amin. Haran jibban cufa. Amin. Khajalatan bana. Amin. Oromo wal kallafti tanana racufi. Amin. Ya waqa. Suma beeka. Jabana jabun janna haran jibban cufa khajalatan bana. Oromo wal jalati khabaq ilbana dageesis. Qeeyoon tiyya kacitaanna hamagartu. Walaana guddatu. Guddina isii walno haa dhageessisu wala haa beeksisu lolloo hijaab lootuu hijaab rafeen dammayneesi magan deemeen deebineesi magan taalaa olaayaat oromoo walaa beey aabaa qilbaa walaa beey ulfina sablina hin qabne gammachuu naasuu hin qabne duruma deega hin qabne yaa waaqa nuu kenni duroomanii deeganii nurraa qabi ulfaatanii sablatanii nurraa qabi gammadanii nahanii nurraa qabi yaa waaqa nu dhaga'i nu si kadhanne xiqqaa keenya nu guddisi kabarmoota jiru nu barsiisi wal nu jaalachiisi afu micciir afu jijjiir adeemaa mijjaama ilaalaa ijaama dubbataa irraa taama qalbisaa qalbiyama yaa waaqa nurraa qabi kanaa baasi jiru duraa nu baasi kanu baasi jiru wajji nu baasi tokkicha laman taane aalima kataan taane ifin kataatu nu kataasisin ifin wallaaltu nu wallaalchisin yaa ka dukkantin taane ka isa duuba amriin takkallee nu hin taane يا مرة خدتان قبرشا قبلا وقابيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله إيجا بودا غلطوني دوايون كمتي دوايون غالاتي إيجا هرتفتوتا خينيا غا قبي خينيا دواي بودا ولتي دچانه جرا قبين كينيا أرانتنا بيا يمن مقالة سنة عادتي قبي أداخن قبي سنة واتقرف الليفني الناس واهي برنوتاتي أكما دكتور علي برا وقافر تمن الرادورا برنوتا أمس برنوتا خايون أوروموتا جئني جوال لسان أرتستوني هدون إرتي وريغماني واهي أفان كان أسين كان إسان كيسا أمو أبانكو بي أفان أورومودا شبكري سبالوت شبكري سبالو أكو ديفنو سينار رادا كيفنت بارخو دساقل سديتميتا كبيا Somaaliidha hargeysa mooraa baqataatti akka du'anii achitti awwaalaman dhageenya. Kanaafis biyya Yemen magaalaa sanaadatti uummanni Oromoo kan Yemen jiraatu mana barnootaa Sheek Bakirii Sabaloo jechuudhaan bananii daa'imman Oromoo kan biyya kana dhalate afaan Oromootiin barsiisaa jiran. Mee isaan kana hoo maaltu isaan kakaase akkamitti sadarkaa kanarra gahuu danda'an yeroo ammaan tana manni barumsaa Sheek Bakirii Sabaloo barsiisota hedduu barsiisaa jira daa'imman asitti dhalatee fi kanneen umriin isaanii amata 20 gadi. Kanaafis nuti sagantaa keenya irraan tana isaan kana walitti qabnee gaafii deebii waliin godhuu deemna. Gaafii deebii keenya irraan tana taakka jennee eegallaa asumaanin keessummoota kiyyatti isin dabarsaa. Lalu tanois. Ana jarsoda. Harap kibat. Aja kita. Atio makan ken. Makan dia Syukriya Ali Ibrahim. Don lalu takiya ana haramaya adil. Ana haramaya adil darat. Aja kita. Atio makan ken. Sehia anja. Itu lalu takitio Oromia ra. Macara harap kilitat. Aja atio makan ken. Masih Abdullah Najani. Aja. Don lalu takiya garam mulata.
Duroo godina Harargee magaalaa biraati. warra dabbaa jechuudha. Ayyee abbaa gadaa eessatti dhalattan? Ana dhaloonni hiyya warada masalaati. Magaalaa Boororee. Boororeedhaa Harargee lixaati jechuudha. Harargee lixa. Ayyee guddaa dhalattan. Emee ati hoo maqaan kee eenyu? Ana Adam Abdirashiid Nangaa. Iddoon dhaloota keetii hoo? Iddoon dhaloota kiyya Harargee Baanaa Baabbileeti. Ayyee guddaa dhalattan. Ati hoo mee maqaan kee? Maqaan kiyya Ibsaa Shariif Jaamaa. Ayyee Godina Harargee Ba'aa Gaara Mul'ataa Aanaa Guraatti dhaladhe. Ayyee guddaa galatoomne. Ayyee egaa hordoftoota keenya keessummoota keenya waliin wal barreetuma walitti deebinee jirra. Egaa uummanni warreen har'aan tana asitti gartee gaafii deebii godhuu deemnu kun warra mana barnoota Sheek Bakirii Sabaloo biyya Yaman magaalaa Sanaatti bu'uureessanii akka daa'imni kun baratan godhanii sadarkaa kanaan gahanii mee warri mana kana akkamitti gadhaabuu dandeessan mana barnoota Sheek Bakirii Sabaloo kan Oromoon yeroo dheeraas keessa turte. Qaroomni hangi ifni hanga ammaa kana takkaas isin agarre isin ammaa waggaa lama kana gahaa jirtan mana Sheek Bakirii Sabaloo jettanii abbaa qubee afaan Oromoodhaatiin mana maqaa seenaa nama qabu moggaaftanii ijoollee hedduutti barachaa jira. Warreen mana kana qopheessan mana barnootaa kana qopheessan mee eenyu fa'a? Gaariidha tanaanaa si deebisa. Ayyee. Dhugumatti haa galatoomtuu dumaashin teenya yookaan obboleettiin teenya adda zayiraadhaatu dura qopheesse dura ijoollee isiitiin eegalte gurbaan kunis nama biyyatti barate ibsaan barnootaan biyyarraa dhufe eega inni dhufee booda nama barataa ta'uu garraan ijoolleen tun maaliif barnoota dhabateessi afaan abbaa isaanii yoo baratanooyi ijoolleen tun afaan abbaa isaaniidhaa dagattee jirti gartee afaan Arabaa baratti afaan Oromoodhaa barachuu qaban jettee namni waan kana gartee bu'uureessee arraan tana haa galatoomtu adda zayiraadha. Arra maal jettee himuu dandeenya si maqaasii numa direkteera mana barnoota Sheek Bakirii Sabaloo jenneeti himuu dandeenya jechuufi achirraa kaanee nutilleen dhageenye hoggaadha dhageenye abbaan gadaatii fi anaa fi warri gartee ollaa kana gargaarsa goonee wal bira dhaabbannee waan kana gartee wal jajjabeessinee akkasitti eegallee bu'uureessituun ammoo mana barnoota Sheek Bakirii Sabaloo adda zayiraadha. Akkasumatti nutis deeggarsaan waan gartee dandeenyuun bira dhaabbanne achumarraa kaasee manallee mana barnoota isiitu dura hulaa takka gartee biyya Yaman keessa gaanii beekta rakkina jiru. Rakkina kana keessatti guddifattuu taate mana hulaa lama yoo qabaatte hulaa takkatti ijoolleessiitiif walitti deebi'anii hulaa takka ijoolleedhaaf gadhiiftee akkasitti barsiisuu turte gabatee yookaan bilaafoortii waan gartee warra barreessanillee waan gootee bittee akkasitti qopheessitee qophii tanarratti gaa warri ollaatillee ijoollee tana dhiheessee ijoolleen wal agartee namninis kaanis gubaachee ijoollee fidee harkanii achirraa kaasanii iddoo tanatti keessa bu'uunni tokko xiqqoo fayyadamni tokkotti dhufee kanallee isin ka fayyaa hin qabne namni mana kan hoggaadha guutu lakki ijoollee naa barattu bakka walii ta'an hogga dhaban achirraa fuudhanii mana abbaa gadaatitti inni sulaa takka kanne achitti dabarsanii achumarraa gaa guddatee manni barnootaa banamee beekamee ijoolleen heddummaatee akkasitti manni barnootaatu banamee akkasitti eegalamtee bu'uureessituun adda zayiraadha jechuudha. Nutis waan biraan dhaabbanne gartee gargaarree ni qabna jechuudha. Ayyee obbo Adam Abdirashiid keessumaafuu ati kana qofaan hojiin kee hedduudha. Caayaa Oromootti biyya tokko dhabamteen beektu qabsoo qeeroo keessattis diinagdeenis sagaleedhaanis qaamaanis takka dhabamteen beektu. Akkasumatti mana barnootaa kanarratti hirmaattee asiin geessanii warra jiru keessaa guddaa galatoomi siin jenna. Amma gara barsiisaa mana barumsaa Sheek Bakirii Sabalootti deebisee jechuudha. Mee obbo Ibsaa ati biyyatti barsiisaa ture jechuudha dhageenya ibsaan. Mee aanaa kam keessa barsiisaa turte Oromiyaa gama bahaatti akka dhageenyetti. Ani iddoon itti barsiisaa ture. Anaa kolfaa callee mana barnoota sadarkaa lammaffaa Aayistiin barsiisaa ture. Gaara Mul'ataa. Gaara Mul'ataa anaa kolfaa callee barsiisaa ture. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa barsiisaa ture. Achirraa rakkoo garaagaraatiin namni biyyaa bahee akkasitti biyyaa bahee dhufe. Asitti rakkoo kana kan hin agarre namni ittiin ijoolleen biyya tanatti yoo ta'e afaan Oromoo dubbatte afaan Arabaatiin si deebiste dhagahuu malee dubbachuu hin dandeessu. Dhagahuudhaa sirriitti dubbatu ijoolleen. Itti rakkoo san waan jirtu san garree mana barnootaa san banuun dirqama waan ta'uuf asirra dhaabbannee zeeraa wajjin haasofnee zeeraan akkana khalaas godhi nuti nama akkanaa barbaadnaa naan jettee akkasitti waa hunda isinis
akkasitti haala mijeessite akkasii wajjin mana barnootaa kana bannee amma hanga ammaa barsaa jirra jechuudha achitti manni barnootaa kun waa hedduu agarsiisaa jira jechuudha as keessatti. Dhugaafeeti deengaddaa waltajjii waltajjiin tumsaa fi gargaarsa qayroo Oromiyaatiif baandiin qayroo ganamaa koonsartii lammiif jiru uummata dirree dhawaatiif gumaacha irratti uummatni manni barumsaa Sheebba Kiriis Sabaloo waa hedduu achirra nu barsiisee waa hedduu gartee irraa baranne qophii addaa kana ilaa barnootaa wajjinis ijoollee shaakaltanii qophii dilas miidhagu akkamitti isin hin dadhabsiifne qophii akkasii san dhiyeessuudhaaf waltajjiidhaaf. Baay'ee gaariidha waan nu gaafatanii galatoomaa. Waan tokko hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu barbaachisa. Fedhiin jiraannaan waan fedhe uumuu dandeessa, waan fedhe godhuu dandeessa. Kanaafuu fedhiin keessa keenya waan jiruuf, waan Oromoo kan hojjechuuf waan fedhii qabnuuf jechuun sana dhaabbannee nuti jaarraa 24 waan hojjennee waan sana akkasitti dhiyeessine. Wanni sunis waan nu dhagahamtuuf jechuun waan lammii teenya irratti achirratti baanee waan san agarsiisnee namni keenya hawaasni keenya kun maalirraa akka jiru akka hubatu waan jennee sanitti yaadnee achirra qopheessine. Kopi sana achirra geessine jechuudha. Egaa guddaa galatoomee gara egaa abbaa gadaatis gartee dadhabe hin jenne dulloome hin jenne umriin kiyya hangana ga'e hin jenne atis ijoollee kanamatti dhaabbattee daa'imni kun akka baratu godhuu keetiif guddaa galatoomis hin jenne. Isinillee galatooma nu gaafatu tanaafuu du'aa'ii nu goosisuu tanaafuu ilmaan keenyaafuu galatooma. Ayyee guddaa galatoomis hin jenne. Egaa hordoftoota keenyaa qophii keessummoota keenya gaaffii deebii akkuma itti fufetti jirra amma gara warra shamarratti isin deebisaa ati hoo maqaan kee mana Sheebba Kiriis Sabaloo kanarraa wanni beektu ni jira? Wanni beeku waan takka ijoollee kana akka fakkeenyaaf abbaan fayyaa dabarsuu jiru ijoollee kanaan barsiisaa akkamiin an jee jireenyi magaalaa jireenyi biyya namaa beektaa dhiira dhalaa waan takka dalaguuf jecha akkamiin yoo ijoollee kana barsiisaa naa hayyamtaa ija ijoolleen tun itti akkasuma jirti daa'ima kana kalaas naatu waan hunda cufaa eegi ilmaan Oromootiin barsiisa jette barsiisidha. Akkam godheetiin barsiisaadha mariin akkam godhee barsiisu kalaasati nama beeynu amma dhufne haaraya akkamiin godhee barsiisadha daa'imni kun hundi rakkachuu jira jee gaafina dhiyeesse. Saniifoo akka godhuu qabdu nama ijoolluu mana kanarraa kaasii adda zayiraa misraach ollaa keenya ijoollee sirraa kaasii barsiisidha. Warra ijoollee sana walitti ijaaru tokko uummaddu akka koreetti ganda irraa walitti qabaddu akka ijoollee sana walitti qabdu godhi sanirraa kan ka'e anillee naamillee waan hin qabuuf jecha kanarra akka kaasee innillee akkaas dhufeen magaalaa sanaa hunda waan Oromoon baay'inaan jettuun ilmaan Oromoo barsiisuun qabaa karoorratee dhufe. Saniif anillee naamillee itti godhee sanirraan adda zayiraa ollaa keenyaa hojii isinis akkana siifin godhattee wal maratanii saniifuu haala gaariidhaan barsiisuuf jira haatti fufuun jaammallee ilmaan Oromoo kanaaf jabaatee dhaabbatu nutillee gargaarree cinaa dhaabbachuu waan dandeenyu guddisuudhaaf qophiidha amma har'a fi borullee. Egaa guddaa galatoomis hin maaliif jennaan haati manaa dagaleedha akkuma jedhanii kun dhugumatti gaheen ati taphachaa jirtu wallaayyuu laalamuu fi ammallee itti fufiinsi hin jira. Hayyee galatoomaa isinillee qophii kana qopheessanii gaafii nu dhiyeessuuf hedduu isin galatoomaa. Hayyee egaa hordoftoota keenyaas ammaas itti fufee jira warra mana barnootaa kana bu'uureessan keessaa dubartii cimtuu wahii aadde Zahiraa akkasuma maqaan siidhaa yoo ta'u goreesi mee aadde Zahiraa mana barnootaa kana banuu keessatti biyya Yaman dhugumatti amma nuti ni beekna dubartiin keessaa bu'u ilmaan guddiftii jireenyinis ni ulfaata jireenya kanaa wajjin akkamitti afaan Oromoo kana barsiisuu keessatti banamee akka maaltu itti si kakaase? Wallahi afaan Oromoodhaa kanaan itti kakaase ijoolleen Arabii baratti ijoolleen afaan Oromoodhaa waggaatti mana keessatti itti dubbanne hin beeytu afaan Oromoo tokko dubbattu kaan Arabiidhaan diidaati saniifuu isa kana baratee biyyarraa dhufe argeeti carraadhaa Rabbiin oofee mooraa takkan nu galche aboo kanaa fi kana gaa'ee ibsa ijoollee tiyyatan afaan keenya kana lubbuun du'aa jiru qabdi lubbuun gaarraan tanaa biraa duunee ijoollee kana idaanuu haadha gabbaa ta'uu barsiisin nu ijaa ijoolleen if wallaalti ijoolleen firaa'aaniin ahliin qabdu ijoollee tan afaan Oromoodhaa akkanaa qaraatu natti jabaaddu ibsaa tolkan jeeni duuba akkaataa kamitti jee laaboordii ni bitanna nutti jabaaddu jeeni akkasitti gahayyee jee ijoolleellee ni iyyaama gandattis ni himan jeen ganda ollaa kanatti akkasitti ganda ollatti simee barumsa akkasitti dura ijoollumatti jaanee galee gandatti simee guyyaa lammeessaadha ijoolleen manaa guuttee jechuudha ganda yaamne ijoollee gandatti simee namuu gammachuu qaba afaan Oromoodhaa namuu waan fedhii qabuuf jecha
namni ittuma himuudha barbaada dhaga'uma barbaada malee duraanuu eessumatti rakkoo tana hiikkannaa jechuudha jiru ta'ee akkasitti inni isaa galatoomu anis akkasitti ijoolleen xiyyoon afaan oromoodhaa fedhiitti qabuuf jecha akkasi barattee ijoolleen ammaan tana duba yaa'ummaa afaan oromoodhaa kana gaafa duraanii gartee nuti arabii amma kutaa 9 jirra osoo gaafa duraanuu nayite har'a kutaa 9 jirra yaani mi'aan itti dagamtee afaan isaanii maa duraan hin barsiisina duraan gaa barsiisaa tun jirre saniifuu amma carraa keessanii nasiiba keessanii sumatti du'aa godhadhaa ni barattanii hanga inni as jiru inshaallah jeeneeti akkasitti itti jirraa jechuudha barumsa kana. Dhugumatti guddaa galatoonni dhugaadha wanni ati jette amma rakkoota akka takkan jirti ijoolleen televizyoonuma laattu kana afaan oromoo dubbatu kana hin fedhan. Hin fedhane. Bareedaa miti jaan. Amma qophii amma dura ijoollee fedhanii haasofsiifne ijoolleen kutaa 3 akkana afaan oromoo gaafsa dharaa jirti. Mee sitti ulfaanne bakki ta'uu fi ijoollee kanaa wajjin waan kana gartee asiin gahuu keessatti. Maaliif waan fedhii qabuuf jecha wanni fedhii qaban takka namatti hin ulfaatte dirqama hammalachuun qaba waan tana afaan abbaa keenyaa afaan abbaa fi ilmaan irraanfatee afaan saba fi afaan lammii fi ilmaan irraanfatee jechuun haxaadha jeete akkasitti qaamaan albuuti deebineeti itti yaadne ijoollee wanta walitti jirra barumsa kana akkasitti gaarabbii irratti ajabeessutti jirra jechuudha barumsa. Mee fuulduraaf manni barnoota Sheekh Bakrii Sabaloo kun akkam akka ta'u barbaadda? Inshaallah fuulduraaf gaanii guddifna rabbi wani wajji haa guddisu rabbiin wajji haa dhaabbatu inshaallah hamileedhaan ammaan tana harma olii yaadna malee gadi yaadna oliif duuba deebi. Mee Sheekh Bakrii Sabaloo kanoo namni gaama afaan abbaa qubee afaan oromooti akkamitti maqaa nama guddaa seenaa qaba abbaa afaan oromoo kan akkamitti moggaasuu dandeessan? Waan itti moggaasuu dandeenya gaa inni haaya afaan oromooti. Nama qabsoo oromoo irratti wareegame akkuma beektu walumaanuu saniifuu inni nama seenaan irraanfattuu miti jechuudha. Guddaa galatoomii egaa hordoftoota daawwattoota keenya akkuma obboleettiin keenya Zahiraan jettetti Sheekh Bakrii Sabaloo dhaloota irraa ka jiruu miti kan gulii dhufuufuu hanga dhaltii oromoo addunyaarra jirtu sammuu oromoo keessaa kan baduu miti kunis maaliif bu'uura inni afaan oromoodhaa lafa kaaya dhaloota irraatiif dabarseetu dhala oromoodhaatti daba Sheekh Bakrii Sabaloon nama irraanfatamuu miti dhala jirtanii ani maqaa kiyya Hanaan Rashaad dhalattuu mana barumsa Sheekh Bakrii Sabaloo kutaa lama dhalattuu magaalaa sanaa walaloo gabaabaa takkeessanii qopheessine kabajaa fi jaalalaan nu dhaggeeffadha. Anis maqaa kiyya Imaan Shaafiiti dhalattuu magaalaa sanaa barattuu mana barnootaa Sheekh Bakrii Sabaloo. Kana beekte laata waa sadi beekaan nama gooti. Takka beekatti dhiyaachuu, lama seenaa qorachuu, sadi dubbisanii hubachuu, waa sadi ittiin booniin boru dhabuu dandeessa. Takka qabeenya qabduun ittiin hin booniin dhabuu dandeessa. Beekumsa qabduun hin booniin boru irraa tumta. Fayyaa qabduun hin booniin fayyaa dhabuu dandeessa. Waa sadi hin wallaalin. Takko eessa akka deemtu, lama maaliif akka deemtu, sadi maaliin akka deemtu, waa sadi waliin tolti. Jaalalli gammachuu waliin, ilmoon haadha waliin, biyyi bilisummaa waliin, biyyi bilisummaa waliin. Galatooma. Jirra. Ana Saaliyaa Qaasim dhalattuu magaalaa sanaa barattuu mana barnootaa Sheekh Bakrii Sabaloo kutaa lama har'a walaloo gabaabduu takkeessinii qopheessine jaalalaa fi kabajaa wajjin wajji bu'aara. Anis maqaa kiyyaa Urjii Rashaatii dhalattuu magaalaa sanaa walaloo takkeessinii qopheessine dhaggeeffadha. Yaa barsiisaa qartuu hawaasaa maal jedheetiin waa'ee kee jechaan si ibsa nama ajaa'ibaa hojiin barsiisaa boru daree seenuuf arra of qopheessa dartii ol seenee barsiisaa si eessa lubbuu itti horee kan rafe gammeessa malaan itti siqee daa'ima kunuunsa karooraan hojjetee kaayyoosaa galmeessa qabxii maarii kennuun hunda hirmaachisa yaada qalbii jijjiiruun ifitti mul'isa yaada qalbii jijjiiruun ifitti mul'isa. Haadhaaf abbaa jaalala daa'ima guddisa lammis qabaatee misoomsa socha
abdachiisa. Goota hunda caalta kanaafin si faarsa. Goota hunda caalta kanaafin si faarsa. Jaalatamaa dhugaa utubaa hayyoota injifataa qabsoo abbaa barattoota burqaa saayikoloojii kan oomishu goota. Ofitti fudhatee amaanaa uummata maqaa barsiisaa